Ishee duwwaa maal goota faayidaa lafarraa maqaa kee hin beeku yoo ta'e galmeen waaqarraa. Warri biyya lafaa yoo qabu soora har'aa borii galmeen waaqarraa isaan hin beeku ni jiraatu akka horii. Waaqessuun maaliif akka ta'e addaan baasee barii. Eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo hoolichaa karaan waliin ga'u waaqessuuf hundumtoo dilichaa. Mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka biinu buddeen barbaacha moo jireenyaa yaadeen nuti goonu bu'aa biyya lafaa yoo ta'e qalbii deddeebi'annu. Anaafoonaan gallee baay'eesaa hojiin amantoota akkasumas ta'e argeera kan tajaajiltoota. Mana Waaqayyoo keessa guutee garaan ho'a hin qabne walqixxeetti ilaalchiin godhamu namni hin madaalamne. Irra keessaan wangeela maal goona dhaadamne. Eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo hoolichaa karaan waliin ga'u waaqessuuf hundumtoo dilichaa. Mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka biinu buddeen barbaacha moo jireenyaa yaadeen nuti goonu bu'aa biyya lafaa yoo ta'e qalbii deddeebi'annu. Tajabu marrayyuu warri mooraa duubaa yommuu waliin maktuu jireenyaa murteessaa duuba. Mormoota wajjiniin hirmaattee keessattis kan caalu qaroomtee obseeta dubbiidhaan namni sin madaalu. Arfiin du'aasiin waraaneera